Hinggaabbu Jawaar Mohammad kutaa 3 baqa biyya keessaa 3.3 hidhaa jalqabaa dubbiin ummugatti mana barnootatii na baafte asallaas akka nafaanaa hin dhufneef hamma danda'ametti siyaasa irraa fagaachan ture. Dammaqinsi siyaasaa mana barnootaa Cilaaloos hammas jabaa waan hin turiniif carraan harkifamee sochii siyaasaa seenuu hin turre. Sochii sabboonummaa barsiisotaa fi barattootaan kan beekamu Cilaaloo osoo hin taane mana barnootaa waliigalaa Asallaa Kompirehensiif kan gara ba'a Adaamaatti argamu ture. Garuu siyaasa irraa of fageessee of dhoksee barnootatti fuulleffachuun kiyya sun hamma dhumaatti itti fufuu hin dandeenye. Sababa bosonni Baalee gubatuutiin mormiin barattoonni yuunivarsiitii jalqaban babal'atee nu bira ga'e. Barattoonni yuunivarsiitii gara barsiisotaatiin nu qunnamuun mormiif akka qophoofnu nu kakaasuu eegalan. Kanumaaf ammoo barattoota muraasa Finfinnee nu geessuun qophii Maccaa Tuulamaa tan mana barnootaa Minilikitti gaggeeffamtu hirmaannee dhimma bosona Baalee irrattis ibsinuuf kennamee deebine. Waltajjii sana irratti sirboota qabsoo dhaga'uun alaabaa arguunii fi haasawni qabsoo barattoota yuunivarsiitii irraa dhaga'e onneen akka kaase. Gallees barattoonni Cilaaloo fi waliigalaa Asallaa waliin mari'annee hiriira waloo qopheessinee baane. Hiriirri ture isaan gara gadiitii nuti ammoo gubbaan karaa guddaarra deemaa magaalaa gidduutti wal gahuun gara waltajjii bulchiinsa godinaa deemu ture. Garuu poolisiin heddumminaan bobbaafamee osoo nu wal hin ga'iin addaan nu facaase. Barattoonni hedduun sagalee rasaasaa san dura dhaga'anii waan hin beekneef akkuma poolisiin samiitti ol qabee dhukaaseen walirra babahaa doobbii nama gubuyyuu osoo hin laallatin daqiiqaa muraasatti dirreen duwwaa taate. Namoota muraasa qofatti hafnee poolisiin nu qabe. Ana kophaatti fuudhanii waajjira poolisii osoo hin taane kuusaa midhaanii tokko keessatti na hidhan. Kuusaan sun hedduu bal'aa fi keessi isaa dukkana cillimii ifaa homaa hin qabne ture. Akka malee nama sodaachisa. Yeroo xiqqoo socho'e shokokiin ani uumu goohaan deebitee natti dhaga'amti. Dhaaba yookiin gidaara akka dura ol seeneen itti hirkadhe irraa achi yoon siqu kallattii kiyya afraniinuu manni duwwaadha. Bakka duraatti deebi'uu yaallan dhaaba bira ga'uu hin dandeenye. Dukkanti sodaanii fi callisni kuusaa san keessaa sammuu na dhamaase. Socho'ee sagaleen of naasisuu irra jedheen gadi taa'e. Harkaayyoon lafa qabadhu midhaan gadi namme argadhee nyaachuuf yaallan dheedhidha. Osoon achuma taa'uu boodarra hirribni na qabe. Yoon hirribaa ka'u beela akka ibiddaatu garaa keessaa na bilbila. Nyaata naa fiduu malan jedhee waardiyaa jechuun lallabnaanis deebin dhabe. Booda abdii kutee midhaan dheedhii dura lafatti harkaan qabadhee argesan hammaaree afaanitti qicadhee qurumsee beela ofirraa laash godhe. Hidhaan tunis yeroo jalqabaatiif hirmaannaa siyaasaa keessatti qabuuf kanin hidhame turte. Warri na qabe qorannoo gaggeessanii seenaa dubbee kiyyaa jechuunis sababa siyaasaan mana barnootaa dura ture irraa ari'amuu kiyya baran. Akka carraa qorataan dhimmicha qabate nama quuqama qabu waan ta'eef dubbii of biratti qabee na yaabsisee natti hime. Ammaaf namuus hin beekne bubbullaan dubbiin dhagaamuu waan hin oolle. Kanaafuu yoo siif danda'ame Asallaa irraa osoo deemte jechuun na gorse. Yeroo san Hasan Jimaa obboleessa Muhammad Jimaa biran taa'ee baradha ture. Inni abbaa seeraa godinaa ture. Akka carraa inni gara Ciroo waan jijjiirameef maatinis akka itti dhiyaataniif Adaamatti galchuuf murteesse. Anis rakkoo natti dhufaa jirtu jalaa karaa baqadhuun argadhee maatii isaa waliin Adaamatti gale. 3.4 Adaamaa. Akkuman kutaa 9ffaa fixeen Asallaarraa gara Adaamaa deemee yeroo gannaa san hamma manni barnootaa banamu mana Hasan Jimaa ijaarsisuuttiin fuulleffadhe. Bakki manni itti ijaaramu naannawa amma Boolee jedhamu kana. Booleen gaafas lafa qonnaa turte. Lafti reefu mana jireenyaaf qoqqoodamte. Manni ijaaramee namni itti gale hin turre. Ooyiruma xaafiin reefu irraa haamame keessatti manni ijaaramuu eegale. Maqaa Boolee jedhamu itti baasunuu qabsoo cimaa ture. Akkuma lafti sun ijaarsa manaatiif qoodameen maqaa afaan Amaaraatiin yaamuun eegalame. Nutis kana jijjiirsifnee maqaa Oromoo baasuuf barbaanne. Maqaa ta'uu qaburratti mari'anne. Warri mana achitti ijaarratuuf lafti kennameef hedduun qondaalota mootummaa fi daldaltoota qabeenya wayyaataa waan turaniif maqaan baafamu kan isaan hawwatee ittiin yaamuun isaan gammachiisu ta'uu qaba jenne. Kanaafuu magaalaa Finfinneetti iddoon dureeyyiin jiraatan Boolee waan jedhamuuf kan Adaamaa kanas maquma san itti baasuun deeggarsa warra achitti mana ijaarratu argata waan ta'eef filatame. Akka maqaan kun itti maxxanuufis warra gaarii fardaa oofu amansiisuu irratti hojjenne. Yeroo san karaan naannoo san geessu waan hin jirreef konkolaataa meeshaa ijaarsaa malee geejjibni namootaa farda gaariitiin tajaajilama ture. Taaksiin hadiida baaburaa biratti dhaabbatti. Namoonni yeroo san mana ijaarrachuu eegalan warra gaarii oofuuf kennaa yookiin tiippii wayyaa kennuun akka Boolee jechuun naannawa san yaaman amansiisan. Warri gaaris Boolee madaqfatee Boolee jechuun imaltoota yaamuu amaleeffatan.
gaafa karaan tolfamee taaksiin deemuu jalqabdu maqaan boolee jedhu duruu maxxane. Muuxannoo kanarratti hundaa'uun maqaa gandoota magaalaa Adaamaa lakkoofsaan hedduu ta'an gara maqaa Oromootti akka jijjiiramu waggoottan lamaan Adaamaa ture duula hedduu goone. Garuu hooggansi dhaadiyoo godinaa fi magaalattii yeroo sanii yaada dhiphummaa irraa madde jechuun doorsisaa nu harkatti kuffisaa turan. Inumaatuu yaada kana qabadhee waajjira dhaabaa dhaqnaan qondaalli tokko kaballaan jaamsee na ari'e. Waggoota booda yeroon biyya alaatirraa galee daawwannaaf dhaqe qondaalli tokko magaalattii keessa naan deemee jijjiirama maqaa taasifame natti agarsiisuun akka fakkeenya sabboonummaa dhaadiyootti dhiyeessuun na hawwatuuf yaalii godhe. Anis garaa kiyyatti yaa baraa jedheen jijjiirama dhufeen gammade. Fulbaanni dhufee yeroo barnoonni eegalu mana barumsaa Gooroo sadarkaa lammaffaatti kutaa kurnaffaa barachuuf galmaa'e. Manni barnootaa sun yeroo sanatti fagoo fi qarqara magaalaa irratti waan argamuuf irra jireessan ijoollee baadiyyaatu achitti barata ture. Dareeleen mana barnootaa hedduu gaggabaaboo yoo ta'an qondaalota hojjechiisetu maallaqa gara kiisii ofii gorsiisee dheerinni gidaaraa akka gabaabbatu godhe jechuun barsiisonnii fi barattoonni himatu turan. Akkuman galmaa'een barsiisotaa fi barattootaan wal barachuuf yeroo natti hin fudhanne. Barsiisonni qabxii olaanaa ni asallaatti qabaachaa ture gaggeessituu irraa waan arganiif ilaalcha gaarii na simatan. Barnoota daree malees adeemsa baruu fi barsiisuu keessatti na hirmaachisuu eegalan. Komii barattoota irraa ka'us ta'ee hir'ina naamusaa uumamu sirreessuu irratti yaada walii kennaa deemne. Haalli kun yeroo gabaabaa keessatti daarekteera dabalatee barsiisota hedduun akkan walitti dhiyaadhu carraa na bane. Mana barnootaa Goorootti sochiin siyaasaa barattootaa hedduu hin turre. Anis irra jireessatti barnootatti fuulleffadhee siyaasa ammoo mana barnootaa alatti godhuu filadhe. Falmaan tokkichi ture barnoota afaan irratti ture. Kunis yeroo sagantaa afaan Oromoo barattoonni hedduun osoo barsiisan hin seenin dareedhaa bahuun barachuu lagatu. Haaluma wal fakkaatuun yeroo afaan Amaaraa ammoo gareen biroo daree bahanii deemu. Wal morkii ture. Barsiisonni gocha barattootaa kana dhaabsisuuf doorsisaa fi adabbiin yaalanis waan hin dandeenyeef ni dhiisan. Yeroo afaan lachuutu kan taa'ee baratu anaa fi barattoota muraasa qofa ture. Ani ijoollummaarraa kaasee barnoota afaaniitii fi herreegaa hedduu jaalachaan ture. Kanaafuu afaan Oromoo, afaan Ingilizii fi afaan Amaaras daran cimsachuuf fedhii guddaan qabaachaa ture. Dabalataan gaafan barnoota Ortodoksii seenee ture fidela afaan Amaaraa waanin baradheef ganamumaanuu kitaabota hedduu dubbisuuf carraa waanin argadheef barnoota afaanichaatiin jabaan ture. Kanaafuu afaan Amaaraa barachuuf fedhis dandeettis nan qaba. Barattoonni hedduun daree dhiisanii bahaa kan turan wal morkii sabboonummaatiin ta'us dandeettiin afaanii isaanii laafaa ta'uunis shoora qaba. Barattoonni hedduun gadumarraa'uu afaan lamaan keessaa tokko qofa dubbachuu fi barachaa kutaa kurnaffaa ga'an. Ijoolleen Oromoo Gooroo barattu hedduun baadiyyaa irraa kan dhufan yoo ta'u afaan Amaaraa dubbachaan guddanne. Barnootas kutaa gadii irraa kaasanii afaan Oromoon baratan. Afaan Amaaraa kutaa shanaffaa irraa kaasee kennamaa turus haalli baruu fi barsiisuu ture kan dandeettii ijoollee cimsu hin turre. Gara barattoota afaan Oromoo balfaniitis rakkoo wal fakkaatatu ture. Gaafa nuti sadarkaa duraa yookiin piraayimarii turre afaan Oromootiin barachuu irratti mormii fi gaaffii barattoota Amaaraa fi maatii isaaniitirraa ka'een afaan ofiin barachuun hayyamameefi ture. Mormii dhaadannoo ka abbaa caadaa ishaalaal yexeef acaadaa jechuunis abbaa caadaa barachuurra xaafii haamuu wayya jechuun gaggeeffameen mootummaan manneen barnootaa hawaasni Amaaraa baay'atee jirutti ilmaan isaanii afaan ofiitiin akka baratan hayyame. Manneen barnootaa mootummaa keessatti dareen afaan Amaaraa kophaatti jalqabame. Manneen barnootaa dhuunfaa ammoo hundi sadarkaa jedhamuu danda'uun afaan Amaaraan barsiisuu filatan. Kanarraa kan ka'e barattoota Amaaraa qofa osoo hin taane Oromoota dabalatee ijoolleen magaalaa hedduun barnoota sadarkaa duraa afaan Amaaraan baratanii ol dhufan. Afaan Oromoo akka barnoota tokkoo qofatti kennama. Maarree barattoota barnoota sadarkaa duraa bifa kanaan keessa dabreetu kutaa saglaffaa irratti bakka tokkotti makame. Barnoota afaanii malee gosti barnoota biroo hundi afaan Ingilizii turan. Afaan lamaan hunduu barachuun dirqama ta'e. Kanaafuu gareen addaan ba'anii yeroo barnoota afaan isaan hin barbaanne lagachuun amaleeffatame. Kutaa kurnaffaatti gareen lachuu afaan faallaa lagachaa deemuun qormaataaf teenyee firiin isaa gaafa dhufu hedduun isaanii qabxii gadi aanaa fidan. Ani afaan lachuu fide. 3.5 Rogeessa magaalaa. Adaamatti galuun barnoota cimsee itti deemuun cinaatti siyaa'ina haarayaan siyaasatti hirmaachuu akkan eegalu na taasise. Asallaa caalaa Adaaman bakka Oromoonni godina hedduu irraa itti walitti dhufanii jiraatanidha. Kun ammoo mana barnootaas ta'ee jireenya hawaasummaa keessatti namoota haaraan wal barachuu fi dhimma Oromoo waliin haasa'uuf carraa uuma.
barattoonni waliin barannu hedduun akkuma kiyya godinoota garaagaraa irraa dhufuun firoottan isaanii hojjettoota mootummaa ta'an bira ta'anii baratu. Firoonni isaanii kun namoota baratanii fi sabboonummaa qaban waan ta'aniif barattoonni kunniinis dammaqiinsa gaarii qabu turan. Kanarraa kan ka'e dhimma siyaasaa haasa'uuf ni mijata ture. Dabalataanis loltoonni ABO dhalootaan naannoo kiyya ta'an kan waggoota hedduuf Asallaa, Baatuu fi Finfinneetti hidhaa turan gadi lakkifamanii qe'eetti galuu waan hin dandeenyeef Adaamatti barachaa turan. Umuriin isaanii kan deeme ta'us kutaa 7, 8 fi 9 barataa turan. Seenaa, kaayyoo fi akeeka qabsoo Oromoo bifa tartiiba qabuun kan na barsiise jarasanii. Isaan keessaa tokko Dhugoomsaa Waajii jedhama. Dhaloonni isaa aanaa keenya Gololchaadha. Adaamatti wal arguu keenyan duran beeka ture. Yeroon kutaa 6ffaa Dhummuugatti barachaa ture wal dorgommii barattootaaf yookiin dorgaa dorgee magaalaa Muummitti aanaa keenyaa tan taate Caancoo dhaqnee turre. Dhugoomsaan mana barnootaa biraa bakka bu'ee dhufe. Qaamaa fi umuriinis nurra guddaa ture. Dorgommii san nama ho'e. Dorgommii booda yeroo iyyafannu sababni umurii guddaa saniin nuun walqixa kutaa 6ffaa barachaa jiruuf ijoollummaan barnoota addaan kutee woboo seenee san boodas hidhamee reefu ba'ee bakka itti dhaabee akka eegalee barsiisan tokko nutti hime. Osoo lolaa fi hidhaa keessa turuu baate gaafa sanitti yuunivarsiitii akka galuu danda'u nu hubachiise. Wal dorgommii san booda erga addaan galle hidhamuu dhageenye. Sababni hidhaa isaas dandeettii gaafas dorgaa dorgee saniin agarsiisan dinqisiifannaa barattootaa fi uummataa waan horateef ammas uummata nutti kakaasa jedhanii waan shakkaniifi jedhan. Waggoota 3f Asallaatti erga hidhanii booda hireen marsitee Adaamatti wal agarre. Kutaa 6ffaa osoo baratuu irraa hidhan sanatti deebi'ee barnoota eegaleen arge. Isa waliin loltuu woboo biraa Fiixaa Baayisaa yookiin maqaan dhalootaa Naasir Abdoo jedhamu kan dhaloonni achuma Gololchaa kan reefu hidhaa ba'etu ture. Dhugoomsaa fi Fiixaan miseensa woboo biroo Obsee Faayisaa fa'aa waliin ta'uun dhoksaan maadheetti nu ijaaran. Kaayyoo fi akeeka qabsoo Oromoo erga nu barsiisanii booda barattoota Adaamaa qofa osoo hin taane aanaalee ollaa sanii kan Shawaa Ba'aa, Arsii fi Harargee lixaa qunnamuun akka ijaarru taasifamaa ture. Adaamatti hojii qabsoo keessaa tokko uummata kakaasuun irreecha akka hirmaatu gochuu ture. Yeroo duraaf irreecha kaniin hirmaadhee yennaa Asallaatti kutaa 9ffaa baradhu ture. Adaamatti ammoo hirmaannaa irraa gara qindeessuutti ce'e. Guyyaa irreechaaf baatiin tokko gaafa hafurraa eegalee Adaamaa qofa osoo hin taane godinoota Shawaa Ba'aa, Arsii fi Harargee lixaarraa wal ramannee karaa barattootatiin namoonni irreecha akka dhaqaniif haamilchiisuu irratti bobbaane. Daldaltootaa fi hojjettoota mootummaa irraa maallaqa walitti qabuun geejjibni gamtaadhaan ittiin deemamu kireeffatama. Adaamatti dureeyyiin akka Dinquu Dayaasaa fa'aa ifatti kanneen biroo ammoo dhoksaan gumaata maallaqaa gochuun namoonni baasii geejjibaaf jecha akka irreecha irraa hin hafne haala mijeessuun nu gargaaru ture. Yeroo nuti nama hedduu irreecha geessuuf qophoofnu warri mootummaa ammoo karoora keenya fashalsuun lakkoofsa nama hirmaatuu hir'isuuf qophaa'uu turan. Yeroo ayyaanichaaf torban tokko hafu warra qindeessitoota jajjaboo jedhanii shakkan hidhuun eegalu. Kana waan beeknuuf qindeessitoonni jalaa miliqna turre. Ittaansee sochii geejjibaa godinaalee irratti ugguru. Booda ammoo tooftaa namoota gara biiroo aadaa fi turizimiitiin galmaa'e qofatu deema jedhu fidan. Kanarra aanuuf namoonni hedduun osoo isaan uggura hin eegalin godinoota irraa ba'anii Finfinnee fi Adaamaa turuun jala bultiif Bishooftuu dhaqu. Warri mootummaa kana hubachuun jala bultii irraa eegalee daandilee gama Bishooftuu seensanitti poolisii fi waraana gadi naquun sababa sakatta'iinsa jedhuun uummata hiraarsu. Kan sakatta'an garuu meeshaa uummata irraan balaa ga'u osoo hin taane alaabaa fi waan mallattoo alaabaa ABO ta'e qabu yookaan wal fakkaatudha. Tasanammoo huccuu halluu diimaa fi magariisa qabu argannaan ni tumu. Dubartoota huccuu guutuu irraa baasuun salphisu. Bara tokko akkuma Adaamaa baanen osoo mojoyyuu hin gahin konkolaataa geejjibaa 50 ol dhaabsisuun deemuun dhorkadha jedhan. Yaadni isaanii namni of duuba deebi'a jedhaniiti. Garuu uummanni konkolaataa irraa bu'ee miilan deebsa itti fufe. Amma ammoo daandii cufanii miilanis deemuun dhorkan. Uummanni ammas harkan kennine. Dhalattoota naannoo saniitiin durfamaa karaa konkolaataa dhiisuun ooyiruu qonnaan bulaa keessan imala itti fufne. Bakka hedduutti milishaa gandaatiin nu ugguruu yaalanis namni baay'inaan caalee bira darbuun Bishooftuu galle. Bishooftutti irreeffachuun dhiichisaa fi dhaadannoon sirnicha abaaraa oolama. Baay'ina uummata dhufeessan dahachuunis qindeessitoonni fi maadheeleen iccitiin wal gahuun mari'atu ture. 3 Waltajjii Abbaa Duulaa. Hirmaannaan irreechaa umurii sanitti mirqaana qabsoo ho'aa keessa nama galcha ture. Miidhagina aadaa Oromoo godinaalee fi gosoota garaagaraa arguun xiiqii fi abdiin bilisummaa dirree Bishooftutti mul'atu miira kakaasuun daran qabsootti akka cichinu nu godhe.
irreecharraa erga gallees karaa adda addaan mana barnootaa fi alattis tattaafachuutti fufna. Qophii waldaa Maccaa fi Tuulamaa Finfinnee mana barnootaa Minilik keessatti taasifame hirmaachuus ittiin fufe. Achittis barnoota Dr. Gammachuu Magarsaatiin hubannaa sirna gadaa fi oromummaa irratti qabu darannaaf cimse. Weellistoonni akka Usmaayoo Muusaa, Suutee Baarentoo, Zariuu Wadaajoo, Jawwee Booraa fi Adinaa Muhammad faa sirba qabsoo dhiyeessaa turaniin sabboonummaan barattoota akka cimu shoora guddaa taphataa ture. Beekumsaa fi haamilee waltajjii Maccaa fi Tuulamaa irraa horanneen barattoota daran ijaaruu cimsine. Kanuma gidduutti mootummaan walgayii barattootaa qopheesse. Walgayii saniif barattoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Shawaa Bahaa hundarraa Adaamatti walitti nu qabuuf akka karoorfatan yoo dhageenyu nus carraa kanatti fayyadamnee walgayicha mormitti jijjiiruuf murteessine. Qooda hojiis waliif qoonne. Gariin barattoota manneen barnootaa garaagaraa irraa dhufan keessaa kan dammaqina qaban qunnamuun mormii yaanneef akka shoora taphatan amansiisuuf hojjetan. Kuwwan ammoo walgayicha irratti sagalee mormii fi gaafilee ciccimoo dhiyeessuuf ramadaman. An warra boodaa keessan seene. Akkuma mariin eegaleen ol ka'een adeemsa jedhe. Walgayii EPRDF keessatti hirmaatan tokko adeemsa jennaan hanga inni yaada isaa dhageessisutti itti fufuun hin hayyamamu jechuu waan hin dhaga'eefin adeemsa jedhee dhaabsise. Gaafii jechuun osoon harka baasee ture yeroon gaafii booda waan kennamuuf obsi jechuu danda'u ture. Ani adeemsa jennaan abbaan waltajjichaa dhaabee carraanaaf kenne. Anis walgayiin bifa kanaan guutuu biyyaatti godhamaa jira. Barattoota naannolee biroof dur gotuu kaffalamaaf nuuf garuu laaqana iyyuu hin qopheessine. Loogii Oromoo yookiin Oromiyaa irratti godhamu keessaa kuni fakkeenya isa tokkodha jedheen dubbadhe. Sababni gaafii siyaasaa kallattii dhiisee kan durgoo kaaseef hirmaattonni hedduun ijoollee magaalaa waan ta'aniif siyaasarra dhimma qarshiitiin sochoosuun ni danda'ama jedhee waan hin yaadeefi. Akkuma tilmaames yaadan ani kaase galmi guutuun harka dha'uun deeggare. Warri waltajjii xiqqoo mari'atanii dhimma gaafattan qaama olaanaan mari'annee isin beeksifna hammasiifuu walgayii itti fufnaa jedhan. Nuti garuu dubbiin durgoo furamu malee abadan walgayii itti hin fufnu jennee jeeqne. Walfalmii yeroo dheeraa booda laaqana akka nuuf qopheessan durgos dhumarratti akka kaffalan waadaa galan. Garuu sababni dhugaa nuti walgahicha faallessaa jirruuf laaqanaa fi durgoof waan hin turreef durgoon ammuma kaffalamuu eegalamu malee jennee mormii itti fufne. Jarri mootummaas waadan durgoo kaffaluuf galan soba waan ta'eef tarkaaffii qabatamaatiin barattoota amansiisuu hin dandeenye. Guyyaan duraa haala kanaan atakaroon qisaasame. Guyyaa lammataa qondaaltota olaanoo yeroo sanii keessaa Abbaa Duulaa Gammadaafaa fidan. Gaafni sun yeroo inni jeneraalummaa dhiisee gara dura taa'aa OPDO dhufe ture. Abbaan Duulaa dhufnaan poolisiin galma guuttee sarara barattootaa jidduu dhaabbachuun mormii ukkaamsuu yaalte. Guyyaa duraa yeroo warri waltajjii gaggeessu gaaffii keenya irra dabruun walgayii itti fufuu yaalu wacaan dhaabsisaa turre. Kana hanqisuuf jecha poolisii nu keessa dhaabanii nama sagalee xiqqoo dhageessise qabanii baasuu eegalan. Poolisii qofa osoo hin ta'in warra siviilii uffates barattoota fakkeessuun nu keessa galchanii akka jiran kan hubanne yennaa harka baafne nu dhiisanii hiixatanii yoo namoota saniif kennan agarraani. Jarri sunis yaada mootummaa faarsu laatu. Sagaleen mormuun akka hin danda'amne waan hubanneef boqonnaa irratti mari'annee tooftaa biraatiin deebine. Kunis yeroo qondaalonni waltajjii irraa haasa'uu eegalan namuu afaaniin dubbachuu dhiisee kophee yookiin faanoo fi teessoo jalatti lafatti akka riguudha. Galmi sun hedduu bal'aa fi gubbaan yookiin kabaan isaa qorqoorroo waan ta'eef sagaleen ni gooha. Hoggaa barataan dhibbaatamni yeroo takkatti miila lafatti riguun shokoksu waan waltajjii irraa haasa'amu dhaga'uu dhiisi obsanii galma san keessa taa'uun rakkisaa ta'e. Poolisiin tarkaaffii akka fudhanne gochi shokoksaa teessoo jalatti godhamaa waan tureef akkasumas barataan hundi hirmaachaa waan jiruuf akka duraanii sanitti adda baafatanii galma baasuu hin dandeenye. Waltajjiin dhaabbatee maal akka barbaannu gaafannaan nutis carraan gaafii gaafachuu fi yaada dhiyeessuu warra ofii galfattaniif qofa osoo hin taane bilisaan loogii malee barataa maraaf haa kennamu jenne. Yeroo kana barataa hardikoor jedhanii adda baafatanii dhoowwachuun barataa kaaniif kennuu tooftaa godhatan. Warri guyyaa san dura gaafachaa turre edaa hardikoor jedhamnee turre. Waan kana hubannaan ammas nutis tooftaa biraa baafne. Barataan hunduu harka baasa. Yeroo carraan kennameef maqaa warra hardikoor san yaamee carraa koo dabarsee fi inni haanaaf gaafatu jechuun maayikiraafoona dabarsa. Jalqaba qondaalli waltajjii gaggeessu tooftaa kana hayyamuu dide. Garuu Abbaan Duulaa nuu fayyame. Kanaan carraan anaa fi ijoollee dura gaaffii akka gaafannuuf ramadamne gahuu danda'e. Gaafilee dhaadhiyoo akka dhaabatti Abbaa Duulaa akka dhuunfatti yakkan itti roobsine. Yeroo nu dhaabsisuuf yaalan barataan iyyaa fi shokoksaa miilatiin jeeqa.
haalli kun warra waltajjii obsa fixachiisee abbaan duulaa nuti barattoota waa hubatu warra sammuu qabu malee kashalabbee akkanaa isin hin seene erga marii sirnaa diddanii dhiisaa ka jedhee waltajjii irraa bu'ee deeme. Sanbooda anaa fi warra haardikoor muraasa fooyanii qabanii sa'a laaqanaatti abbaa duulaa faa biratti nu dhiyeessan. Gaafilee nuti dhiyeessine keessaa kan dhimma eenyummaa isaa baay'ee akka isa dallansiise kan hin hubadhe bakka dhaloota isaa fi akkaataa guddina isaa yeroo nuuf himetti ture. Yeroo san abbaan duulaa sabni isaa Oromoo akka hin taanee fi dhalataa Tigree maqaan isaa ammoo Minaasee Walda Goorgis akka ta'e bal'inaan odeeffamaa ture. Nutis dhimma kana waltajjii irratti bifa negatiif ta'een kaafne turre. Marii isa waliin goone irrattis waa'een dubbeen eenyummaa isaa kan inni nutti himee fi kan hamatamu keessaa dhugaan kam akka ta'e qorannee akka barattoota beeksifnu waadaa galleef. Haaluma kanaan erga walga'iin sun dhume booda nama sadi taanee gara qe'ee dhaloota isaa dhaqnee maatii fi firoottan isaa agarree Oromoo akka ta'e mirkaneeffanne. Waan irra geenyes caasaalee garaagaraatti dabarsine. Saaba'oo biras akka ga'u ergine. Sanbooda abbaan duulaa akka Tigree ta'etti abaaruun laafataa deeme. Anaanis wal barnoonni gaafa sanii eegalee itti fufee guddate. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaannus waliin haasa'uun nu lachuufuu laafaa ture. Abbaan duulaa seenaa fi ilaalcha siyaasaa irratti bilisa ta'ee dubbachuu jaalata. Oromiyaa baadiyyaa waliin ga'ee waan beekuuf taateewwan sadarkaa gandaarraa hanga biyyaatti ta'an yeroo himu nama hawwata. Kanaafuu yeroo biyya alaa dhaquun naaf bilbiluun yeroo dheeraa haasofna ture. Keessattuu Ameerikaa dhaqee waa'ee tarsiimoo qabsoo yaaduu ergan eegalee booda namoota hooggansa mootummaa keessa jiran irraa odeeffachuun haala hojimaataa fi ilaalcha keessoo sirnichaa hubachuuf xiyyeeffannoon hojjechaan ture. Qunnamtiin namoota akka abbaa duulaa fi qondaaltota biroo waliin uume odeeffannoon argadhu tarsiimoo sirnicha keessaa fi alaan laaffisaa kuffisuuf boodarratti dhimma itti baane wixinuu irratti baay'ee na fayyade.